osoo biyya Arabaan jiru ta'e shamarran eessa deemu ture? Shamarran silaa eessuma dhaqna ture. Dhuguma isiniin jedha. Yeroo rakkannu yeroo bakka waan ta'e taanu yeroo mudannoo nu mudatu yeroo waan yaadne nu milkaa'u didu yeroo barumsi nu milkaa'u didu silaa eessa deemna turre? Dhugaa isiniin jedha. Mee mucaan kuni gurbaanni yuunivarsiitii Wallaggaa kilinika baratu jechuudha fayyaarra damee fayyaa ta'e kilinika kan baratu kuni ofin ajjeesaa jedhee yeroo inni balbala ofitti cufu balbala irraa cabsaniitu doormii jechuudha doormii I don't know gaa yuunivarsiitii yeroo ta'u doormii dhamteere irraa cabsaniitu kan isaan lubbuu isaa baraaranii jechuudha. Irri baay'ee nagaa singaadheera nagaa siniifaa ta'u kabajamtoota hordoftoota fayyoo jaalala kam jirtu nagaa keessanii ani nagaa ku galata waaqaa ta'u ani waan kanarra wanta baay'ee nu badhee namni yeroo abdii kutatu yeroo abdii isaa kutatu bakka ofirratti murteessa abdii yeroo kutatu ofirratti murteessa namni yeroo baratus ta'e yeroo hojjetus waan eegu tokko qaba. Yeroo barattee qabxiin keessi dhufuu diduu yoo milkaa'uu diddee yoo maal jechuu diddee abdii kutattaa ofirratti murteessita ofin ajjeesaa jetta. Mucaan kuni kilinika damee fayyaa keessaa kan inni baratu siniin jedheera qormaata fudhate egaa fayyaa irratti baay'ee sireesiidha akka warra kaanii miti maaf fayyaan baay'ee sireesiidha waan ta'eef qormaata yeroo fudhatu qormaata sanan kufe. Qormaata sana yeroo kufu qormaata sana ammas keessa deebi'anii qoramuudhaaf immoo akkasa kaanii waggaa tokko keessa deebi'u maal miti waggaa baay'ee keessa deebi'amaa jedhame. Kanaafuu mucaan kun amma abdii kutate ganaa duubatti deebi'ee waggaa 3-4 keessa deebi'ee barachuu isaati. Maal gochuu qabaree? Maatiin kiyya abdii anarra kaawwatanii anarra maal jedhanii na eegaa jiru sababa jedhuun maatii koo sinitti kenneera warra koo sinitti kenneera ani jiraachuun anaaf hin malu biyyi lafaa ana hin barbaaddu kanaafuu anis biyya lafaa hin barbaadu jedhee barreeffama yeroo lama barreessee jechuudha Facebook irratti yeroo lama barreessee isumaan ijoolleen arganii yeroo dhugumayyuu ilaalanii mucaan of ajjeesuudhaaf jechuudha. Of ajjeesuudhaaf qoqobbaa jira jechuudha waan godhamu goggodhee egaa namni yeroo of ajjeesu immediately dhiisuu danda'a. Tarkaanfinni ofirratti fudhatu isuma miidhee lubbuusaa baasuu dhiisuu danda'a. Kana yaalii godheen ijoolleen immoo irraa buusan jechuudha lubbuusaa baraaran. Maal jechuu barbaadiseetanii shamarran osoo ta'ee yeroo akkasii laxxeetteetu biyya Arabaa deemti. Amma mucaa tokkotu maal gootee barumsa baradhee eebbifamee waggaa meeqa yoona hojiin arganne jennaan paaspoortii baafadhuti gara biyya Arabaa immoo deemi ilaali. Waggaa 3-2 yoo hojjette dhuftee suuqii wayiillee banattaa. Suuqii bichaa miti wanti banamu wanta baay'eetu hojjetamaa jechuudha. Birrii 200,000 400,000 qabattee yoo dhuftee wante banachuu dandeessi wante hojjechuu dandeessi yeroo sana maali hojii qabdii jechuudha. Akkasumatti hojii mootummaa qofa hin eegdu jechuudha. Kanaafuu osoo shamarran ta'e kunoo xirrigi jedhanii biyyaa deemu. Aniyyuu sababuma barumsaatiin biyyaa deeme dhugaa waaqa yoo dhugaa ishee dubbanneettan anuu kan hin godaane sababuma barumsaatti. Shamarran keenya muraasni waa'ee kan barumsaan deeman jiru. Kan jireenya wayii isaan mudatee sababa dhiiraatiin osoo hin barbaadiin dhiirri gowwamsee barumsa isaanii keessaa deebisee gariin immoo toon beekin ulfaanii dahanii isa booda maal gochuun qabaree dhokachuun qaba baduun qaba jedhanii warreen deeman jiru. Anu ijoollee baay'een beekamu mudannoo akkasiitiin osoo baratanii kan dhiirri gowwamsee garaatti isaan hafee da'uudhaaf immoo dhugaa baay'ee rakkisaadha. Dura waggaa 5 dura 6 dura yoo ulfataate jechuudha. Idduma ta'etti fira biratti maal biratti dhokatanii da'anichi mucaa sana muggatanii warrattis ta'e namattis xirrigeedhanii nama deeman jira jechuudha. Nama baay'een mudannoo akkasiitiin even mucaa
mucaa isheen deessellee hirmiidha jedhanii namaa kan kennan faatu jira. Mucaa isheen deesse namaa kennisiisanii ishee immoo dhokattee biyya Arabaa deemtee yeroodhaa booda waggaa 4-3 booda immoo yeroo isheen jijjiiramtee nama taatu immoo isaanis nama ta'anii ofitti kan deebisan baay'eetu jira. Shamarran keenyaa fi biyya Arabaa dhugaa waaqa bakka itti isaan baqatanidha jechuudha. Deemanii sammuu isaaniitti haareffatanidha jechuudha. Dhuguma isiniin jedha. Osoo biyya Arabaa hin jiru ta'e shamarran baay'eetu of ajjeesa. Shamarran baay'ee of fannisa. Ana dabalatee jechuudha. Dhuguma isiniin jedha. Biyya Arabaa yeroo kana baga jiraate. Hin sassaabeen maayinni. Gixxeen godhee sassaabe malee dhugaa waaqa. Duratti warri dhiiraa maalidha waraanamoo xoor meedaa deemu ture. Xoor meedaa deemu moo maal jedhani? Dura jechuudha. Yeroo waan ta'e ta'uu maan ta'e akkanatti deemu. Inni hin hafe ta'ee hin beeku ani. Amma garuu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Warri dhiiraa akka shamarranitti dafanii salphifatanii waan tokko godhachuu hin danda'an. Fakkeenyaaf karoorfatanii barumsas yeroo kuffanii yeroo waan ta'e keessaa galanii yeroo jireenyi isaanii milkaa'uu didu baay'ee rakkisaadha kan isaanii jechuudha. Garuu haaluma sanaanuu isaan immoo alallee waan garaagaraallee hojjechuu danda'u. Humnaan hojjechuu danda'u. Kana fa'aa hojjechuu danda'u. Garuu shamarraniif dhuguma siin jedha ammas irra deebi'ee biyya Arabaa baga jiraate. Ammallee biyya Arabaa haa eebbisamu. Dhugaa waaqa nama baay'ee sammuutti deebiseera. Nama sammuun qawwase nama baay'ee sassaabee sammuutti deebisee namummaatti deebisee gara biyyaatti deebiseera. Aan dabalatee jechuudha. Kana biyya Arabaa eebbisuun qabnuure dhugaa. Biyya Arabaa baga jiraate biyya Arabaa ammayyuu haa eebbifamtu. Ammallee haa guddattu jechuudha. Maaliif olmaa baay'ee nu oolteetti dhugaa waaqa. Silaa yookaan bowwaa keessa buusuun jira. Yookaan marzii dhuguun jira. Yookaan uffannisuun jira. Waan si tasgabbeessu hin jiru ka. Sanuu yeroo ati rakkoo hamaa keessa galtu immoo hunduu harka sirraa dachaafata. Maatiin immoo si jibba funyaan qabate. Waanuma ati bakka namummaatti hin deebine dhume kan kee jedheetu maatiin immoo jechuudha. Namni sitti dubbatu tokkollee hin jiru. Hamma maatiin sitti dubbatu illee nama ormaa si wayyaa. Nama ormaatu si jabeessaa. Egaa ati furmaanni kee maali? Itoo bakka deemtee of jijjiirtu wayii bakka iddoo wayii dhaqxu iddoo lixxu wayii hin qabdu ta'e eessa deemta? Shamarran baay'een silaan maraatani. Shamarran baay'een of hin ajjeesani. Dhugaa waaqa. Kanaafuu biyya Arabaa thank you. Thank you galateeffadhaa. Isheen jalqaba biyya Arabaa bantee dhaqxee baga bantee dhaqxee ishee dhayyuuti. Dhugaa ishee dhayyuuti malee silaa rakkoo jabaatu dhufa ture. Waan badaatu dhufa ture. Kun akkuma amma yeroo baay'ee ijoolleen dhiiraa balbala ofitti cufanii of ajjeesna jedhanii maal jedhanii silaa shamarrantu lafarraa duguugama tureen siin jedha. Kanaafuu jabaadha. Jabaadha ammallee warri biyya Arabaa jirtan dhugaa waaqa sirriitti jabaadha.